Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii waaqayyo nagaan waaqayyo manaaf kallattii hir'inti isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii akkam turtanii akkamiin eegamtanii yeroo kanaa fi sa'a kana eegdanii ani galanii waaqayyoof haa ta'u. Nagaa fayyaa hin qaba isinis baga nagaa fayyaa taatanii jecha maatii warri naaf hin taane maatii naa ta'an. Egaa irra gara imalaa jirtaa yookiinis gara deemaa jirtii jechuu dandeessanii. Dhugaa dubbachuuf jennaan yeroo tokko oksijiinii fudhachuun hin barbaachisaa. Akkuma beekamu boqonnaa fudhachuun darbeeru hunda hojiidha yoo dabarsine gaariin ta'uu sanis ta'e garuu bashannana hin deemne tarii bashannana deemti jettanii warri yaaddan yoo ta'e akkuma argaa jirtan kana miskiina fakkaadheen kanarra noolee. Akkatin kana gura oolee jechuudha. Har'a mana turre zayituunii hin beektanii zayituuniin guuruu deeme akkasitti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jennaan namatti tola iddoon kun magariisa akkuma argaa jirtan kun nama hawwataa qilleensi isaallee numaan jedhu galata isaa qabbanaadha. Aduun jiru. Yeroo darbe tokko kanan deeme inni baay'ee tokko aduu qaba malee kun galata isaa baay'ee qabbanaa ture. Haala sanii akkatti keessa guura oolee isiniin jedha buloota kiyya. Egaa dhugaa dubbachuuf jennaan dubara biyya Arabaa jedhanii maqaa nutti baasanii nuti garuu hojii nuti hojjennu hojii baay'ee. Gaaf jenne mana nu hojjechiisanii gaafa jedhan bakkee nu hojjechiisanii akkuma fedha isaaniitti jechuudha kan nu hojjechiisanii. Ani amma jechuudha duraanillee yaane waggaatti waan ga'uuf jechuudha. Waggaatti hin deemna. Ani duraan zayituuni kana akkamitti guuranii akkam godhanii jedhan ture hin beeku dhugaa dubbachuuf jennaan garuu amma haala guuriinsa isaallee haala hundumaa isaa baradhe galata isaa. Waanuma hundumaa immoo yoo nagaa qabaanne akkuma argaa jirtan kun isaan waliin oollaa. Ana bichaadha namuun jiru na bira yaane namni akka kiyyaa jechuu barbaadeetiin Itoophiyaa jechuu barbaadeetanii isaan qorsii godhatanii ani ganamallee dafee hin deemu garuu isaan halkan ba'anii sa'aatii 5tti sa'aatii 6tti ba'an. Sa'aatii 6 jedhu akka Itoophiyaatti sa'aatii 1ti isaa 5tti ba'uun oolan isaa 11 jechuudha. Innaa ganamaan ba'an waan ta'aniif qorsii godhatanii akkuma ilaalaa jirtan kana keecheen guuraa jira. Namni na gargaarullee hin jiru nama mararuu dhugaa jiru. Ani akkatti hojjedhee akkatti dafqee hin fida namni garuu otoo nama hin beekne waan baay'eedhaan nama madaala dhugaa dubbachuuf jennaan dubartoota biyya Arabaa nuun jedhanii nuti garuu haala kanaan dafqine aduuf qorra dadhabne osoo hin jenne akkasitti kan qarshii argannu. Gaaf jenne mana hojjechaa gaaf jenne alaa deema hojjedhaa jedhamnee dhugaa baay'ee nama mararrabe. Oolmaan guyyaarraa akkana ture isiniin jedha obboloota kiyyaa mukti isaa kanaadha akkatti tarii namoonni baay'een hin beektan namoonni kaan immoo hin beektan jedhee yaada. Warri guurtan akkuma kiyyaatti hin argitanii dadhabbina isaa si dadhabsaa keechoo gizee yeroo aduun isaas irratti boba'ee si hafuurta baqqashii namatti hin tolu. Muka kanarraa qaxaqqatanii isa zayitii nuti rifeensa gaarii jedhanii garuu dibadhee hin beeku. Saamunaa isaallee gaariidha jedhanii saamunaa isaallee fuula gaariidha dhugaa dubbachuuf jennaan yaani finniisa namatti hin baasu jedhanii. Ani galanni gooftaaf haa ta'u fuulli kiyya finniisa hin qabu yaani darbee narratti beebbada malee akka nama tokko jechuudha fuulli kiyya finniisa hin qabu waaqayyo waa galatoomu. Zayituuniin kun immoo Dimaashni isaa saamunaa irraa hojjetanii
Gimmaashni immoo zayitii kinoo isaa nyaataaf osoo hin taane salaaxaadhaaf hojjetamu san jechuudha. Gimmaasha isaa hojjetanii akkuma argaa jirtan kinoo lakka ittiin dadhabeera. Gadi jedheetiin guuraa jira kan lafatti harcee jechuudha. Isaan immoo isaan na duuba guuraa jiran waan ta'eef ani viidiyoo waraabudha inni irraa siqe. Innaa akkana isiniin jedha obboloota kiyyaa akkanatti hojjennee dhugaa rabbii namoonni tokko tokko kaayyoo isaanii galmaan ga'uu dhiisuu danda'anii. Namoonni tokko tokko immoo jabaatanii akka kiyyaa kanatti aduuf rooba osoo hin jenne hojjetanii kaayyoo isaanii galmaan ga'anii waanuma hundumarraa immoo hojii hojjennu sanitti jechuudha. Inni guddaan nagaa qabaachuun waan guddaadha waan hundarraa. Amma fakkeenyaaf otoo mataan tokko na dhukkubu akka kanatti hin hojjedhuun ture galata isaa foqoqusii aduun na gubusii dadhabus immoo nagaan qaba waan ta'eef waaqayyo na galatoomu hojjedhee nan oola. Amma sani waan hundumarraa immoo nagaan kadhadha. Nagaa yoo nuuf kenne waanuma hundaa chaayidha. Akka kiyyaatti jechuudha. Ani akkasitti yaada. Maaliif jennaan nagaa qabaatti taanan waa baay'eedha. Namoonni tokko tokko akka kiyyaa kanatti namoonni hojjechuu hin dandeenye hin jirani. Ba'uu kan hin dandeenye hin jirani. Deemuu kan hin dandeenye. Ani immoo yoon nagaa qabaadha isoo qarshiin itti argadha waan ta'eef qarshii itti argadhu san haala fi karoora yoon itti baase wanni narra hojjedhu kun waan itti fakkaatu jechuudha gama kootiin. Maaliif jennaan silan dadhabeefuu silan gatii dadhabina kiyyaa argadhe saniifuu waa tokko iyyuu waan itti fakkaatu kunoo isaan kunuu jechuudha. Isaan kun warra asii osoo hin taane kan biraati guyyuma hunda akkatti hojjetanii abbaa manaa kan qabanii ijoollee kan qaban akkatti jiraachisan. Ani immoo akkuma na argitan kana yaani yoon dadhabes jechuun hagas mariin ulfaatu muti. Jireenya waan ta'eef jireenya akkuma ofiishiitti nama jiraachisti. Daandii ofiishiitti barbaadderra nama oofti waan ta'eef daandii ishiin oofti irra jiraannaa. Isinii jira obboloota kiyyaa egaa waaqayyoon immoo biyya baanee kan itti milkoofnu kan itti hojjennee jijjiiramnu kan waan gaarii irra godhannu akkasumaan namoota fakkeessanii yookiin immoo namoota osuma haadha manaa qaban yookiin jireenya qabanu rakkadhe na gargaarii yookiin silkii naa biti qarshii naa ergee jedhanii isarraaf qusachuudhaan amma dhuguma dubbachuuf jennaan akka obboleettii keenya namoonni waa'een argitaniirtanii nama tokko amanuun dura baangiraawundii isaa baruun barbaachisaadha dhugaa dubbachuuf jennaan akka yaada kiyyaatti jechuudha. Namni yeroo ammaa amanamaan hin jiru waaqayyoon qofaadha waan ta'eef amanamaan nuti akkatti hojjennee nuti shintibeetii dhiqnee nuti bakka dadhabnee yoo akkasiisanii nama kana akkamitti amanta unkaan nama alagaa dhiisee ta'u yeroo ammaa kana keessa bara ulfaataa kana keessa bara namni bineensa caalaa garaan isaa hammeenya waliif qabu nama kamiyyuu amanuun hin ulfaataan akka yaada kiyyaatti waaqayyoodhaan alatti jechuudha. So nama amanuun duratti nama sirriitti barachuun gaariidha. Qarshii nama sanitti dhiiga ishii nama sanitti kennuunis immoo ulfaataadhaan jedhani akka yaada kiyyaatti. Garuu immoo garuma hundarraa dhiigni namaa homaa nama hin godhu dhugaa dubbachuuf jennaan jechuudha. Maaliif jennaani boruuf namaaf hin tolu. Hillina namaatiif hin tolu. Boru jireenya namaa sanirratti dhiigni namaa gaarii miti. Dhugaa rabbii waaqayyo immoo haqa namaa hin baasa. Kaarra miinis olu ta'e. Garuu isarraa utuuf baraarree namoota itti dhiyaachuu qabnu kana sirriitti qorannee itti dhiyaannee waliin jireenya taasisannee gaariin natti fakkaatan akka yaada kiyyaatti jechuudha. Maaliif jennaan qarshiin kan dhufu akka salphaatti miti. Garuu namoonni hin beekne immoo akka salphaatti waan dhufutti fakkaata. Waanuma lafaa harreetti wannoo hojjennutti fakkaata. Garuu nu waan hojjennu hin beeknu. Annaa akkasana isiniin jedhu obboloota kiyyaa waaqayyoon immoo waluma hundaa nagaan waa godhu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo biyya keenya
nagaa tokkummaan waa kennu oolmaan guyyaarraa akkas fakkaata. Akkasitti anas oolee galata saayii bareeda ture umaan jedhu Waaqayyo haa galatoomu. Amma xumuranni galata isaa waggaatti baqasha waggaatti waan ta'eef waggaatti Waaqayyoon nu jiraachisee Waaqayyoon jiraanne ta'e immoo waggaa dhufes viidiyoo na waraaban isiniin jedha buloota kiyya. Viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata. Haala kanaaniin ture. Haala kanaaniin aduu keessa deema oolee isiniin jedha. Warroonni viidiyoon kiyya isinitti tole laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa. Viidiyoo biraatiin immoo haga walitti deebi'utti ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha obboloota koo hafuura hunduma keessaniinuu laayik sheer gochuun keessan ana waliin taa'ee na jajjabeessaa. Koomentii jalatti na barreessaa. Waaqayyoon immoo biyya keenya tokkummaa jaalala nageenya biyya keenyaaf haa kennu. Bakka jirtanittis immoo kadhannaadhaan biyya keenya yaadadhaa. Viidiyoo dhufuutti nagaan haa tura.